warra keessan irraa fagaatanii isaan waa qoqqon namni gaafa quraana keessaan badii fi wayin qoqqota jedhe gara islaamummaa dhufee beekaa jiran akkan wallahi lazim gaafa namni quraanatti hidhatee wahuma guyyuu quraanarraa gaafa wahuma jechuun faallaan barbaade hin jirtu ka rabbii tunatti sitti himee nabi muhammaditti himee laa rayba fi hudan lilmuttaqiina jedhe gartee kitaaba ilma namaati hudan linnaas jedhe bar quraanni way keenya qofa qajeeluma ilma namaa kan ta'e jedhe jiran ka rabbi biraa bu'e jedhe ka shakkiin keessan jira jedhe ka waan hundi keessa jirtu jedhe kan gartee quraana kanan ofiitii fadhu jedhe anaaf sirra kaa'e haa dhiiran meeqa rabbiin qaba tiisuusaa jechuun haffazee waan jedheefi waan jechuun hin tiisa hin badu ilaa qiyaameessaa hin geeddaramu laa tabdiila likhalqillah hin jijjiiramu warboo hin jijjiiramu harfan matna wamaana waan takka namni jijjiiruun abbaan fadhe malaa'ikaan feete gabbuutee hin jijjiirtu jecha rabbi subhaanahu wa ta'ala ولو كان من عند غير الله لوجدوا في اختلافا كثيرا والدبي فالا والديق والركض كارين والركض كان والركض كيسا غورت تك كيسان كاتوري انغو انتيكو كسكنجرت وانجيلا بقول نما تك دبسي بقول نايتي التو والديق بر ابا فاني توكو جريتي اما تاني ابا ننچالو بو جرا بر اما سما ديبي يرانا اگرتي اني گرتي akkana godhuu hin danda'e akkana waan hunda na dabarsee firdii hunda akkanaan godha ani gartee akka abbaan akkanatti malee faraduu hin danda'u maa godhuu hin danda'u akkana jedha subhanallah kanaaf quraanaan wangeela dubbisaa isin jiru ijoolleen islaamaa quraana keessan dubbistee barattee quuftee nan kun tirfii naguma akkana laalta waraqaa afaan oromooti haa takka da'iifaa waan takka waa takka hin xiqqina quraana gaddaa baafadhaan kanumaan isin jedha inshaallah beekuudhaaf beektanii tafsiirri akkaan nama barbaachisa namni kennamu osoo tafsiiran beeku eenyu keessaa beekan utuu keessaa eenyu baasaa keessaa ba'a eeka saniin konfiyuus ka ta'etu jira eeguma isaa jecha jalatti barreessee amma eekni isaa afaan oromootiin qulqulluu namaan hiikamu tafsiiroo jedhaan qabaatee dirqama nama dhibu akkas sahiya wallahi lazim kana ummata rakkoo jira amma warri tafsiira meeshaan ani waan kana dhibe waanuma kana tafsiira amma nuti asbaabni usaanii reefu dubbisnu kuni jara kaya bakka waan dogogoraa waan jechuun gartee yaani nuti asli isa waan waraba beeynu jecha gaggabaabsanii qoqqota waan jedha waan akkasitti ni qabu qubee takkaatu jecha tokkootu akka 20 30 40 qaba warii ko 40 50 qaba dhibba faa gala afaan bal'aa bar gartee kitaab bilisaan arabiyyi mubiin jedhe bar so waan lafaa miti jirana saniif rabbi subhaanahu wa ta'ala nuuf alaafisu peenteen nufi daamee takka ta wangeela qabsiifne shahaadaa qabsiifne ta wangeela fudhattu يا ربي بنتي جنام وبروح أنا تسمون بكم نعم ننجد سنة نانسل أكاسي آمين أكاسي رواكي سنين السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله جزاك إذا ربي جنة غيظ صدر كرب زنا الفورو آمين عندك إنياو نوافور جرا أبو آمين ربي نوافور إن شاء الله مال بربان نسنما فمن زهزها عن النار وأدخل الجنة فقط بلسمان ولا بتوني بالدرجة جنة نجابة جنة سينو جعل ربي يرجته هاي لين ربي نومتي كبو كيس عايزة تكوت ناو لين كيا خنا والله خرمت كيا خنا لين أو لبوتنا إننا لبوتنا كم سنة وقوت كنا جري نريزا منو ولا ما عندنا أدي كوتا خير ربي جنة تمارس سياق فلو leenci zamana kana isini akkasiin jettanii awa asadullah leenco nabi muhammad yoo sii moggaase siifaa moggaasu leenci gartee zamana rasuulaati leencota gartee asadullah hundi sayfullah ilmasluulin dhiira ajaa'ibaati bar jannat ummata bar min almu'miniina rijaalun sadaquu ma ahadullah wa rasuula nuti warra lubbuu addunyaa tana bal tu'thiruuna alhayaata addunyaa san keessan nu lagaa bar asmata akkana miskiina yaa jiran gartee ربي نما ولا الآخرة خير لك من الأولى جل ديرتبر طلق الدنيا وخاب الدنيا تناكار منا قال لك سنين نمت كار منا د سديد قال لك تتوي دي بي أولي فاتك الدنيا ترى كدي مني تتي لنا قرتي دغند براك أمنا جران جرا كينيا مال قرتي ما نوته قرتي آخرة يا دنمني أتش غندي كينيا أتش جرا أتش وادا برفني جا بانكي نسانية أتش نتي بانكي الدنيا رامي سي واغور رابر tanalleen daggatina jedhamu yeroon kana isin jedhu beekaa sheekha biraa dhufee lolaa bar sheekhati waan fahamtu isin jedha ansan hin jenne gartee walaa tansa nasiibaka min addunyaa illee rabbumaan nuun jedhe gartee
ورتي رب ما تقرتي يعني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة اللي ودي قال لي سو أكاتك أبدي رخيني الرجال تفتيت أنقبتين آخرة الرسي قال جرات دونك جراتو جنة سمد دلقتا بر آخر عذاب اللي سمد دلقتا غند براتي متي بر جهنم يسا سمد ومشتا جنة اللي سمد ومشتا ilmaan illee qabeenya illee beekumsa illee asuma bakki biraatti itti barattu hin jirtu akhiraan dhaqee baradhaan hin jirtu achitti jannata dalagadhaan no akka biyya biraa dhaqee dalagadhee dhufaan hin jirtu achi gartee tikeenni gartee eega duutee ganda kanarraa deemte waa haraamun alaa qaryatin ahlaknaa nama arjuun jedha hin deebitu hin dhuftu jedhan eenyu baasaa dhufeme aadame nabi muhammad salawaatu rabbi eessa jira ameerika jira suudi arabiyaa jira hin jiru hundi siitu eessa jira in shaggariin gartee suudi arabiyaa jira kan jiru dhabamu laa fana deema addunyaa tanarra daaraa kiraa waan ni deeman jechuu gartee deemanii jiran qabrii keessa nabi muhammad eegadu eefes jidduu waggaa meeqa jedhamee salawaatu rabbi wasalaamu alayhi jedhan ibrahim wa musa warri meena gartee kana biyyoota akkasii faallaa jiraate san hunda akkasii hundi siitu deemte jechuu hundi nabi muhammadiin bar rabbiin khixaama nabiyina muhammad sallallahu alaihi dubbatee direct dubbatee bar nabi muhammadii dubbatee du'atan atuuf hin dagatin jedhee bar innaka mayyitun wa innahum mayyitun jedheen bo mus aalama irraa si filadheef sin dhiiftu jedhee waan ni tumsiis sirra hunda keessan irra illee kaayatiin jira hunda ilma namarra eeqa jechaati dubbattus mala nabiyyoota irraas numa jirti maa yalfidu min qawlin illaa ladayhi raqiibun atiid isaan irraas numa jirti isaanis jannatuma barbaadanii bar jira nabiyyoonnis bar jahannam irraa fagaatanii jannatuma barbaadan jannatuma naafeetee guutuu kanaaf dalagatan salaata jaharra jira nabi muhammadis guyyatti salaatuma shan salaataa bar tirfi warra kaay rabbiin ifiif aakhira sunneeffachus sadaqaa isaanis arkaanni imaanaa sanumaa isaan irraas jira nurraas sanumaa jira waan biraa qabanii akka mootummaa ammaa kana seete kana yoo waraana loluu fadhanis nama ajajanii ta'anii miteer salfii awwalaati bar nabi muhammad soomaneessi soomansiisa loleessi lolsiisa bar kannateessi kannaje fuudheessi wauma hunda keessatti jaalateeti waa hunda si garsiisa akka warra yesuus akkasii miti waaqayyo jaala nuuf du'e nabi muhammadiin nu du'e inni teenya nabi muhammadiis du'e bar abrahaamin waaqayyoon du'e ani jiraachuu akkamitti jiraadha jaran aqlummaan tun tan akkami jarana amma fakkeenyaaf waan kan harkarra kaayyadhee zaata kaniin rafa akkanatti hin bu'u waaqayyoon du'ee uumamni kun kan inni dhaabbatuun bantiiwwan waaqaaf lafaa kun inni boqotee ati addunyaarraa caffarte jechuu isaan naa du'eette haleluuyaa no aqli deebi'a jarana aqli deebi'a yeroo garii an aqli uummata kanaa mizaaneetiin akka fakkeenyu maali godhan nama dhiba jira keenya addoon rabbiin subhaanahu wa ta'ala yeroo dubbatee balhum kala an'am jedhe gartee irra jallatoo ka horii gadi yeroo jiru rabbiin aboo yaa jarana waa da'awaa kufriirraa nama yaamuun tun bar qabsoo jihaada dheexee lubbuu kan nu daran caalte ummata kana nabiyyootni akkama isaan godhu turan bara anaafet ummata yaani ummatuma islaamaa kanatti lallabaa jirra malee ummata kufrii karatee tooyidaa kana yeroo yaamtu bar subhanallah amriin jajjabdu jarana jajjabdu waan mata argisitu kana hin jiruu sin jedha akkanaa misiif hin galu sin jedha anuma oromoo kana ka afaan biraatu naa galu ana ilma abaacaa ilma waaqoo guutuu jaarraa abbaa gadaa ilma abaacaa ka abbootiin teenya alaabaa nu tolchite afaan oromoo nu boccee nu qeesse nu barsiifte ka quraan afaan oromootiin bananne siif hin galu yooni ma nyaanna saa bar yeroo garii siif hin galu gunaan jedhu yeroo sani ibiddi dhiinni jedhan danfaa beektaa ustaata yeroo sani haala ideoloojiitiin yoo laalle haala ideoloojiitiin yoo laalle Yesuus Kiristoos karaan inni dhufeenu rabbi jennee akkamitti isa fudhanne karaa fincaan ba'uun bahee dhufe. Akkas. Karaa bu'uurii jechaan shama garaan ilma namaa keessatti wal qabu san keessatti wal qabatee. Waaqayyo qulqulluu jedhan. Gadaameessaa keessa ollaa udaaniitii maal godha? Udaan waaqaa uumee minaan jedhee bar tokko. Waaqni udaan keessa taa'u. Inna lillahi wa hin nyaata waan asiin seenu jalaan baa jedhe Yesuus Kiristoos qurxummii dhukkee irraa kaasuu ture hammaa madaqa. Okay. bara Yesuus san dhaggeeffadha hin nyaata hin dhugamu waan hin jedhen tokkoon kan seera safara aboo tokko ati garaasa dhukkubee taa'u jirte Yesuus laa dhufee dhadhee mana fincaanii awwana duraa bee yoo sin jedhe mee waaqayyo akkam jettaan ni dhaabbadhu maal jechu jedhana isin galaa jira waan isin jiru kun fakkeenyaaf hammaamaa keessaan jira
yeroo san jira wadee ana way bakka hundatti fincaan haree namni fincaanuu bakka qaba jedhani miti gartee tokkoffaa fi lammaffaa san sagaraa keessa ta'a namni tokko garaa dhugu yoo tokkos fincaan Yesuus is qabee dhufe aboona dura baha yoo jedhe aboonoo dhaabbadhu hin fixadha hettaan ka maal jechuu jedhana waaqayyoon isa ammaa mate hajamaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun akle kana sanate marataan kana miti bar kana amma jechuun arrabsoodha jedhan duban waanuma ifiitti amanan nuutee sin jedhan dubeefumaaf siitee fi nuuf hin taane kan nuti mirgan qabnu dimokiraasii dheettanii miti hin ta'u kaanuuf barsiisaa namni wajjin haasa'ee dubbisi bakka hin dubbisee gurbaa jedha bara ati kan waaqessitannaan Yesuus jedhe Yesuus kabeenaan Yesuus makaa jedhe gurbaa ka'eeru kana jennaan gurbama kana waaqesse xiqqoo waaqni qabanii kana jedhen tokkoon edda dhufee naa deebisudha waaqayyo meeqaatu jiraan jedheen tokkoon an jedhe waaqayyo meeqaatu mukarratti du'een jedheen waaqayyoon hin duunaan jedhe ammas irraan deebe Yesuusiif waaqa hin jedheen eeyyeenaan jedhe okay Yesuus malee waaqayyoon biraan jira hin jiru waaqayyoon tokkichi Yesuus miti waaqayyo meeqaa mukarratti du'een jedheen waaqayyoon du'u Yesuus hin duune du'e waaqa miti ka amen garaa na dhukkubee son qabalu wallahi garaa na dhukkubee ummata kana alittiin bu'aaraban ittiin taphadhaa bar akkuma tanaan jedhee ummanni jalaa dhaggeeffatu malee dilan na didu inni naa deebisu an dur takka boqonnaa akka ustaaza ifin cinqoma boqonnaan takkitti isa fide san atu ni amantamoon amantu boqonnaan tu boqonnaa dhugaati moo kijiba Yesuustu dubbate moo seexaana Allahtu dubbate moo waaqayyo keeti himee hanqa inni himee ni fudhattamu fudhattu ni fudhadhu Yesuus ani humaa gochuu hin danda'u jedhe dhuga dubbate moo ni kijibe Franki dalagee barattoota lallabee yaa barattoota kiyyaan humna kootiin humaa gochuu hin danda'u akkaan abbaarraa dhageettiin farada jedhee dhuga moo soba dhuga mee Yesuus humaa gochuu hin danda'u jedhe hin ja'u akkana akas hin jettu bar hin jedhan ani ergamaa dhagaa macaafa rajjiin yeroo achi as fuudhan ammoo kiif jechuun ammoo akka sheekaa roobisani waan hin jiru sin jedhu aboosiifin kanate hin jiru fidi hin jiru ni fudhatta hin jiru ni fudhadha gaafa ati fidde boqonnaa takka hiddi dhaloota isaa abbaan abbaa isaan argina goote argisiifte siif hin galu sin jedha dhufeemma takkaatu barkine fiifu boqonnaa takka hiddi dhaloota isaa abbaan abbaa isaan argina goote argisiifte Garin seenee tokko gaaf tokko seenee jaartii wajjin mana keessaa wal lolu jira tiktookii seenee jaartii abboo irra cufuu wallaallee gaafas jaartii wajjin wal lolaa bara wallaahi giraawoo jaroodha yeroo gari ifeegaa Jamaal assalaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Baga deebitan abboo jirtanii? Jirtu. Fahintee jedhamne walitti haasawee wallaan laafaan waliin beeynaame hafuura tokko qabna. Bakka wanta gubbatti ol baasisani. Gaafa tulurratti ol baasan siiriitti godhe moo akkamii biyya guutuu arguu dandeessisa shayxanni? Agarsiisa kan namtichi akka wangeelaatittuu gartee waaqayyo se'anaa jedhamee waaqayyoon biyya lafaa akka itti amane biyya lafaa hogganu wangeela biyya lafaa waaqayyoon biyya lafaa seexana beekanii bar. Waaqayyoon hayyee waaqayyoon biyya lafaa bal'inoo waaqaaf lafaa kan kooti jedha. Seexanni waaqummaa itti qabaa jechuudha. Waaqayyoon waaqummaa biyya lafaa tarrani qabaa jedhanii waaqayyo abbaan. Nifa mana biraa zaanaa jiranii. Deemaa aboonatu dadhabne. Bente arabaa tokkotu quraanni keessan siirii qabeennan waaqa keetu siirii gartee shayxaanni siirii godhee addunyaa guutuu gadhiisaa mee ati ol bahi gaara addunyaa irraa guutuu nama ol isinii hagalchine. Tuuje akkas tokko dhufee garee wangeelaa takkaan dhufe. Waasiifaaf. Leeli. Hin qaba mee. Ayya. Hin qaba. Rabbi isin irraa jaalatu. Maal jettan Sheekh Jamaal? Amin. Salaata natti ga'e dhiifama. Salaata deema. Abboon utuu guyyaa guutuu dadhabne abboo hinga umrii teenya wangeeluma lallabaa hundi boqonna fudhana. Waaqayyoon nuni hafuura fudhatee jedhanii isaanu dadhabu waaqayyo bar. Sirraa jaalatu waan yomaan ifatina ajrii rabbumarraa argattanii. Maal inni ajriya illaa ala Allah jedhee miti. Maal jira? Akkas. Allah rabbii nama herreegaa inni ifatina. Galanni isaaf haa ta'u. Tole.
Jamaal hin jirtani? Ni jirra inshallah. Maaltu haarawa? Waa takka mirqaana malee. Ajaa'iba maashaallah. Mirqaana bakka. Ati manaatoo Leelii? ليلي سدفنا قال ليلي ويا أستاذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليلي أستاذ ما أنا كنا بقرب بس الفيديو دوكا. منك إذا كفا ولا ما كمنا منك تيك توك إن براكم مسجد هذه نمون داسينا يا دوكا ده ولا مسكم. nama gari kay agide kara nin ko fala wara fe masatok ordofto ta khiya fe masota khiya mal giftaro ta khiya ordofto ta khiya nasir go abdurto khiya ما نبي يدا إذن أردفتو ما أردفتو تكمل راسه يتن أكون ربع أنت رجاء فشوك أبدانيو جالس ما أردفتو نكيسن كمي أينيوس مالي مالين دفتنا واسع أنا خيست أينيوس نرجتي أنا صدق أقولتو أردفتو تخيو مجا كنا ما أعرفه أردفتو تخيو جل تجارسي قال لك كذا دفتو أردفتو تخيو تيبر أسرع نخاسي متي خاصلا ورنتي صدقات يجوك أردفتو تخيو جانير warra gartee gumaachan asal jiru dia tanah kaisan warna foji sekolah sadak ani gartee ana miskin tiche kaisan kana abbo ana mu miskinu ma tawa fadama garo miskinu ma tinyatun zaman akasi do fajr fakri rabbi nasr nama khataba jade bar miskinu asra si khatabe enna nulati bolola million arkatu suli ammas wo huma hatu fi guraj sauma ya dabar jaran arkana wallahi tana jara sana bara nabi mama namakana jawra kana jaw sarra ala jara kana jarina rabbi wa kharad amal ilman ma jara kana jarina أنا ما بدأ يدي له أتي قافتي تاب بس المون تلا تقولين تاب ما يتلفته هرا رامي دران دراسة سنة رابر سنة أما هندي جيوم الدنيا هندي جيوم تنقل له هندي هرمور قفاتو ما كل لاجي جياتو آدا وفتح لفتي دو آدا سي كوماندو أفران قالو عشان نجيب إتاء لفتي بر سيرفر آدا خدا نجلا قولن يا مواد kada adal di se jibbe war fatuma faccio khawollo to kos bakka khan duran jala lu se bar wanne ke tikam se manum fatuma bakka badi bar ufata sadaqata de wanne jumtulu jala jaran enu fodo kam je nu fadaw al akan na ufade sana ge makan tawa jude mu to kona fakati dia di de mejani tu maqsad ma ji dia ma jena ne se shakka kam itu fat guya kam ge mak abdu na jo guya nu fade namne والله واجب بنا هو زمان واني دي غافا مقال لين دي مي جيبمو دفار مقال اما فكينيا نبي لوط مقا نبي تيمي لوط نمني بافتو نجرا انجرو اما دي قومي لوط تي نمني ستي ارا لا لوط مالي مكان سنبدي امتا ساتي مكان سنبل بل لي زيبر امتا سنتو مكان سنبل اوكي ميلي هتلر فرعون نمني بافتو نجرا انجرو hojii isaati balleessee barseen gaaris namumaatu waa gaarii tolchee irratti wanni godha kaanis wanni godha akkana shaarte wanni hundi balleesse amma deebi asirratti gaafa maqaan feemasootaa kunis baduu dhufa bar abbaan kee feemasoo turee bar sadaqaa kadhatu tokko gaafa akkas jettuu dhufa bar ilmaan horteen gaafa mana barumsaa keessa barsiisan jedha abaluu geemat sadaqaa feemasoota tiktookii jedhani kana ganaa raasaaf seenaa ammata waa booda gara ummata biraa haasa'uu dhufa. abajalu gafa ummata sa keessa jiru nama jabaadha mime maqaan isaa abul hakam ibar abba irraa dhufe nama mama wal gafa inni gartee waan itti waan dura hundi dhugobsan nama gafa itti waa jahannami azabaati akka itti khala waan himne dana tabbat jedheen ibar anis abil habis hundi akkasi kafirri kamtu yaada tagartee islaamatu seenaa isaa abajala kana jee dubbata malee kafirri kamtu maqaa isaa jaldeessa kamtu beeka abijal eenyu beeka wangeela kam keessa jira abijal eessa beeku Kau tumbek to bijare sabiti. Why Yesusun bekani abijal bekani ofun bekani. Malif umamte otte media mame rabbi malif in mana mati jinni seitan umejadin. Surah Mudassiri waka tafsir jadutti walidif bute surah walidif bute Quran ni ummatu muslimatif buedani. Waning tani kana. Wan hunda nuzul isi wan adda kanamat. Wangeelu masaanii kana keessa Yesuus bakka itti dubbatu waan dubbatee qaba eenyu dubbatee kallattii dubbate san dubbii sana yoo walillaa qamsee ta dhufte mai nama dura taa'ee wanti yoo kun bar wallaalee miti bar
Wallaala gartee nu jala gara galee gartee waan nyaanu dhabnaaf akkana dalagu jiran. Waa wallaalaniitii miti. Allahu ta'ala. Ya Rabbi khayr. Lukkuun hundaaqoon yeroo meeqa boo iyyiti jedhe Yesuusu. No iyyite gaa takka. Barii ayyatti jedhe. Malaayika argitee nu jedhanii. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Salaamu alaikum. Nagaa Waaqayyo isiniif haa ta'u gooftaa isin haa ta'u nama jiru dhabne boo. Akkamitti dhabamteerra? No, nama dhufanii jalan inni giseen akkana uwwe kana hin seenanii waliin jedhanii. Bar viidiyoo takka osoo deemu argeetiin afumaas. Nasaaran tun nama waan beeyna argatte irratti duultii jaabaratuu gartee viidiyoo sanii ta arabsiisaa ta'e. Akkas jabaadha achirraan ishee godhee achirraan godhee yaa. Amma nama waan beeyna gartee bara akka saree gartee jeedala argatte saree kudhan habba takka jeedala takka argatte. Amma jalde akkana kana faa jala deeman laal kaa jechuun waaqayyoon hin jiru jedhee maraataa siin dur kaan argee tokko maraatee mee siin garsa laal. Mee nama akkam isaan qooya siin garsa nama kana laal. Kana ni laal kana amma isaan beekaa jiranii jala deeman jiran. Farshoo dhugaa. Asiin dura naaf gaafa inni dura na dubbisuu ture anaa gorsee Allaahni akka hin jirree waal jedhee dura akka tokko waan akka biyyaa farshoo dhuguudhaan ilaa hanqa jarman nama dhaqe qaamaan dhiqacha. Yesuun na fayyisa jedhee maastaa. Akkasi. A'uudhu billah mana kanaafuu Allahu laa ilaaha illaa huwa al-hayyul qayyuum maal asii godha kun. So kan akkana kana waa beeka wanti waan fakkaatu jaldee isa walitti qabattee sama yaatu. Barsiisa kan jedhanis wallahi dhiisame. Mana bishaan farshoo isa mataa keessa seenee dhugu. Alanni rabbiif haa ta'u. Ziyaa kunuun dubbatu ilammasa. Waraa ziyaad. Nu irraanfaten saayyii erga ol ba'e. Raafe haa'uun mana hirribaa godhatee boo mana kee. Leeyli maqaa leeyli jedhami dalkan leeyli. Mana leeyli. Leeyli dhalattee dhiiroo isin tun. Leelli jedha ustaati leelli miti. Oh leelli. Gadda qabee. Afaan naafuun galu akkuma gartee waa'ee sillaasee. Gadda qaba harkee bara. Leelli. Gaajafa leeyiluma yotteera leeyilaa yotteera wayyu. Leeyilaa irra dhiyaate. Kofalamoonni xiqqoo ajaa'iba. Warra nasaaraa beekumsa qabne nasaaraa dura dhaabbata kana sasoo viidiyoo dalaydanii fi kamis taasa. Viidiyoo akka sheeyitichaa san silaa dalaganii fi kami. Bareeda waan adda addaa kan lakkisa qabnama. Dur takka wayin kan lakkisa waan gadi lakkisa waan adda addaati. Kitaaba tokko maxxansu jiraaf hin biizii ta'e bara. Daqiiqa lamaatillee taata sadiitillee taata. Paatroosii wandee jedhamuun beektani wandee. Maal jettan? Wandee. Wandee niin beeka. Yaa niin beeka. Islaamummaa qabatee har'a itti roorisaa ooltee beektanii sooshaal miidiyaa kanarratti. Akkasuma maali wandee ture bararraa wandee bara meeqa dura wanni isa. Jabaa bara waldaa meeqa waan beekamaa barsan inni. Sanuma. Yeeyyiinuma luk. Hayni haqa ta'uuf bar dirqama haa isa dura dhaabbatu qabaatu qabaa bar. Akkas. Hin jabaatu namni yoo dura dhaabbatanii gartee itti wanni godhuu baatanii. Namni chaalenjii yoo sin goone hin jiraanne baratu wanni waa takka. Maa'uma jedhamee wala nabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-juu'i wa naqsin min al-aamali jedhee. Wahumaan qormaate jechuudha. Wahuma dubbate kallattuu wayitiin qormaate nama namaa kana. Gufuu waan si dura taa'u numa baay'ee. Waan takka khayrumaaf sitti daar. Dhuga. Alhamdulillah. Oh yeah. Said I'm stressed now. Yeah, I don't even have a light on. Yeah. Leeli fi leelliin dhufte gaa. Leeli. You got it? Yeah. All right. Leelli saadha. Ayya ustaati. Maal dubbatu jira sa? Abu Muhammad, assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullah. Jirtaa leellisa? كم بقى فيانا؟ نجا. فيانا الحمد لله. لا تربي.
Angkat assalamualaikum jatuh si pente sene bar. Wallahi. Rabbin to ko ofeti di raja ba kana nafi de yeretin sujudu syukri bude ondura. Sahame ko masira tenya ejidi yo joko lolla di te isan dufan. Pagari ya kalau rajin jiro tu mana tahu yo. Sanu ala ba Ethiopia jana kabda leli wa kan waliti acida ame leli samo enyu mamu wani jada jila toko. Ya Rabbi. Awo pente ne kame nagam waka yo jangka assalamualaikum jangan firda malum nega. Bagai jeratan nanti kayak sanu wo. Wallahi. Nakame dalaga naga. Naga Allah alhamdulillah. Ustaz salat. Ganda kam jirkan sa? An Seattle injira. Oh Seattle wan. Okay. Reda ganda roba. Ganda roba sanjir. Amma samara garoi. Samara. Moro dibar. Moro dia seromni bati segala danda badu. Makas ya. Bareda disrabbi sanati iso. Amin amin amin. Akan mo jiragawa. Dalaga tan mo gorane part time full time tadda qodanne. Masha Allah wallahi dalaga jabdu jirtani be. Mata fenya kana to. Rabbi ora rabbi rajazar ka rabbi sana ko do jabad da iti. Asuma jana lagi fulti jirraweita an invite mana goda niu. Gasen. Bareda tol jangka. Ya invite. Afuran sigal cina jarani te korre afur ba mafas jani weita. Afuran sigal cina jani phone sigal cani bar. Ayah jalan ke buat ya na jalur taitin dagi fadda syekh. Abshir bareda. Jawab dah ya. Nutu bil chan ne bar. Nutu bil chan ne mai wallahi lazim. Amma fura fudacho. Barba kalau saya amantin dan temal nu nanja ni weita. Amantin abiyota tinjattu ni. Makari ya kana tu laki dogon kursi sujura weita tanara ko ni. Ami oromo te kamu do orang tulis.